Tolee, akkam jirtu hordoftootaa fi jaallatamtoota maatii Hijiraatiif walitti deebinee jirra. Barnoota Microsoft Word kutaa 6ffaan walitti deebinee jirra. Gara jalqabaa kanatti baay'ee waan salphaa waan ta'eef ariifanneetti kan nuti deddeemnu. Asirratti paaraagiraaf giruuppii jalaa akkamitti ispeesii akka goonuu fi maltii leevel listii fi listii garaagaraa akka hojjennuu fi indentingii akkamitti akka hojjennu yeroo darbe yookiin kutaa 5ffaa keessatti ilaaleeti kan nuti turre. Amma kutaa 6ffaa kanaan akkamitti baakgiraawundii yookiin teekstii keenya hanga select goone baakgiraawundii isaa akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu ilaallaa. Asirratti barreeffama fakkeenyaaf paaraagiraaf waanii kana select gochuudhaan bakka kanarratti kilik godhee magariisa kanarratti yoon kilik godhe kunoo baakgiraawundii yookiin duddubbee barreeffama kootii magariisatti naaf jijjiiree jira jechuudha. Isa kana select gochuudhaan select goonee hanga barbaanne yookiin hanga duddubbeensaa jijjiiramuu barbaanne select godhachuudhaan asirra dhufnee kalarii barbaanne irratti jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Kalarii barbaanne irratti bakka kana dhufnee jijjiirachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan akkamitti boorderii itti goona yookiin barreeffama keenyatti daangaa akkamitti akka goone sarara gara mirgaatiin gara bitaa gubbaa fi miila jalatti akkamitti gochuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti sheedingii kana as kilik gochuudhaan boorderii itti gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf boorder kan jettu kanarratti kilik yeroo godhu kunoo barreeffama paaraagiraafii an select godhe miila isaa jalatti yookiin gara xumuraa irratti sarara godhee daangaa itti naaqaa jira jechuudha. Ammas isa kana select gochuudhaan isii kanarratti kilik godhee top border kan jettu kana kilik yoon godhe maal naa godhaa barreeffama an select godhe yookiin paaraagiraafii an select godhe sana gara mataa isaa irratti sarara naaf kaa'aa jechuudha. Isii kana kilik yoon godhe kunoo akkuma argitan gara gubbaa irrattis sarara naaf kaa'ee jira jechuudha. Isa kana select gochuudhaan ammas asii left border kan jettu yoon godhe maal naa godhaa barreeffama koo gara harka bitaatiin sarara naaf sararaa jechuudha. Ammas kunoo akkuma argitan kana sarara itti naa godheedha jechuudha. Booksii gochuuf deemaarra jechuudha. Ammas asirratti select gochuudhaan right border kan jettu kanarratti kilik yoon godhe gara mirgaatiinis maal naa godhee sarara itti naa godhee barreeffama koo booksii keessa naaf kaa'ee jira jechuudha. Gaazexaa garaagaraa irratti argitanitti yoo ta'e barreeffama meenii ta'e booksii keessatti kalarii garaagaraa itti godhanii booksii keessa kaa'anii kan hojjetan haala kanaanii jechuudha. Isa kana yeroo tokkotti kallattii arfaniinis itti gochuu ni dandeenya. Asirratti dhufnee select goonee boorderii keenya outside border kunoo barreeffama keenya boorderii kallattii afuriin yeroo tokkoon itti nuu kaa'ee jira jechuudha. Yeroo tokkoon boorderii kallattii afuriinuu itti gooneeti kan nuti jirru jechuudha. Gaazexaa garaagaraa yeroo barreessinu haala kanaan boorderii itti gochuu ni dandeenya jechuudha. Boorderii kana mallattoo moorii kana select gochuudhaan inside horizontal line yeroo tokkottis kaa'uu ni dandeenya. Boorderii kallattii garaagaraatiin as keessaa select gootanii ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf horizontal line yeroo tokkoon create gochuu yoon barbaade kunoo select goonee asirratti horizontal line naaf kaa'aa jira jechuudha. Bakka cursor yookiin bakka insertion point jirtu irratti fakkeenyaaf bakka kanarratti click godhee asirra dhufee horizontal line yoon click godhee horizontal line kan jettu kana click yeroo godhe kunoo asirratti sarara dalgaa naaf kaa'aa jira jechuudha. Horizontal line kaa'uufis haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan paaraagiraafii ilaaluu paaraagiraafiin meeqa akka jiruu fi bakka paaraagiraafiin keenya itti dhaabbatu kan nu agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf chapter control plus jechuudhaan select olii gochuu soorii nu barbaachisu kilikii tokko qofaan isii kanarratti kilik gochuudhumaan paaraagiraafii bakka inni itti xumuru naaf agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asirrattis bakka paaraagiraafiin keenya itti raawwatu nu agarsiisa. Inni kun immoo maaliif nu barbaachisa jennee yoo ilaalle page break yeroo ilaallu page layout irratti ni ilaalla. Page break page keenya break goonee page lakkoofsa garaagaraatiin itti kennuu yeroo barbaadnu bakka paaraagiraafiin keenya itti dhaabbatu kan nu agarsiisudha jechuudha. Inni biraan
style group kan jedhamu style groupiitti dabarraa jiru. Fakkeenyaaf barreeffama kitaabaa yookiin kitaaba garaagaraa maxxansinee yeroo maxxansinu chapter 1 chapter 2 chapter 3 jennee toopikii garaagaraa yeroo barreessinu page contentii dhaaf nu barbaachisa. Fakkeenyaaf chapter 1 kana maalinni chapter 1 kun kitaaba keenya keessatti toopikii isa guddaa yookiin isa jalqabaati. Kanaafuu heading 1 select goona. Heading 1 yeroo select godhu asii maannaa jijjiiree font size isaa naaf jijjiiree color isaas naaf jijjiiree jira jechuudha. Ammas lamaffaa chapter 2 kan jettu kana bira deemuudhaan isii kana select goone heading 1 goona. Ammas gadi bu'uudhaan chapter 3 bira deemuudhaan select goona kanas heading 1 haa ilaallume amma. Walumaa galatti heading 1 chapter 1 chapter 2 chapter 3 kan jedhu heading 1 goone jirra. Amma gaa kitaaba keenya yookiin kitaaba peejii 600 700 yookiin 1000 qabu irratti peejiin yookiin chapteriin garaagaraa yeroo jiraatu hunda isaanii kana deemnee select gochuudhaan istaayilii garaagaraa itti kennuun yeroo baay'ee nutti fudhata waan ta'eef asirra heading 1 kan jettu kan dhufnee right click maawusii keenya right click tuquudhaan modify kan jettu kan irratti click goone asirratti bakka tokkotti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti size isaa 18 goone color isaa asii magariisa irratti click goone okay yeroo jedhu akkuma asirratti argitan chapter 1 kan jettu sila heading 1 dha waan ta'eef maatii heading 1 taate jirti waan taateef color isaa naa jijjiiree size isaa dabaleera. Gadi buunee haa ilaallu. Chapter 2 kan jettu bira yeroo dhufnu kunoo color isaa jijjiiree font size isaa naaf dabalee jira jechuudha. Ammas chapter 3 bira yeroo dhufnu kunoo color isaa naa jijjiiree istaayilii garaagaraa itti naaf kennee jira jechuudha. Yeroo tokko qofaan hunduma isaanii irratti apply gochuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti dhufnee apply gochuu ni dandeenya jechuudha. Modify kan jettu kanarratti click gochuudhaan fakkeenyaaf chapter 1 chapter 2 kan jedhu walakkaa irratti yookiin seenterii irratti akka naa dhufu yoo barbaade kunoo paragraafii kana select asii goonee paragraafii kana select gochuudhaan okay yeroo jedhu kunoo chapter 1 kan jedhu sila gara harka bitaarra kan ture walakkaatti naa dhufee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan walakkaa dhufee jira jechuudha. Chapter 2 chapter 3 maatii tokko waan ta'aniif kunoo innis walakkaa irratti as naa dhufee jira jechuudha. Ammas as dhufuudhaan chapter 3 bira yeroo deemnu kunoo gara walakkaa irratti yookiin seentiriirra naa taa'ee jira jechuudha. Yeroo chapterii dhibbaa ol warreen chapterii dhibbaa ol barreeffama chapterii baay'ee qabu yeroo hojjennu haala kanaan karaa salphaatiin fayyadamuu ni dandeenya.